Ayyaanni Idal Adha ayyaana wal gargaarsaa jaalalaa fi tokkummaatti jiran hordoftoonni amantaa Islaamaa tokko magaalaa Adaamaatti ayyaanni Idal Adha waggaa 1447ffaan karaa duudhaa amantichaa eegen masjida Umaritti kabajame. Ayyaanni Idal Adha ayyaanota amantaa Islaamaa keessaa isa guddaa yoo ta'u guyyaa araaraa fi guyyaa tokkummaa obbolummaa cimsuudha jedhame. Guyyaan kun hordoftoota amantaa Islaamaa biratti guyyaa kabajamaa ta'uu ibsanii inni qabu isan qabne deeggaruun gammachuudhaan kan waliin dabarsanidha jedhan hordoftoonni amantaa Islaamaa. Guyyaan Idaa guyyaa gammachuu guyyaa namni marri itti wal ga'eetiin Idaa ofii akka shari'aatitti adeemsisu waan ta'eef wal ga'uu bicha odoon ta'in guyyaa namni rahmata gara nyaatti walii godhee laafa laalee jaba laalee miskiina laalee yatiima laalee kaqabu qalee horii ta'ee hoolaa ta'ee re'ee ta'ee qalee ollaa ofiitii waliin rakkataa waliin dabarsu guyyaan irraa kun guyyaa namni marru itti walqixxummaadhaan jiraatu. Ayyaana al-Adhaa sababeeffachuun Iida kabajaati jirra. Ayyaana kana haalli ittiin kabajamu harka qalleeyyii qarqaaruudhaan keessumaa namoonni udiyyaa qalan qaama miidhamtootas haa ta'u harka qalleeyyii akka waliigalaatitti biyya kana keessatti harka sadaffaa kennanii fi isaan waliin kabajachuun isaanirra jiraata. Ayyaanni kun obbolummaa walqixxummaa fi tokkummaa musliimotaa cimsuu keessatti gahee olaanaa akka qabus ibsaniiru. Ayyaanni kun agartee ayyaana guddaa ummata muslimaa biratti akkaan agartee ayyaana kabajamurraa tokko. Nabi Ibrahim inni jedhamu agartanii gaafa duraa Rabbiin guddaan agartanii ilmoo isaa Ismaa'iliin gorra'e jedheen jaalalli isaa waan qoodameef jecha sababa saniif agartee ka inni gorra'e akka gaafas irraa agartee karaa godhamee sunnaan sun ammaan kana uhudiyyaa yeroo salaata kanarraa bahaniitiin jedhan namuu gandatti deebi'ee namni waa qabu abbootiin qabeenyaa martinuyyuu hoolaa isaanii gorra'an. Guyyaan kun guyyaa kanatu adda isa godha jechaadha. Walitti dhufeenya amantaa biroo waliin jiru kan jabeessuu fi obbolummaan caalaatti kan agarsiifamu ta'uu dubbatan. Guyyaan har'aa kun nama maraafuu walqixa amantama fedhe haa ta'u ija tokkoon laalaa rahmata godhaa gara nyaattii qabaa. Kana malees guyyaa uumamaa kan itti yaadannudha jechuun himan. Seenaa dheeraa seenaa abbaa kenna aada seenaa namummaatu keessa jira. Guyyaan kun guyyaa amantaa Islaamaa seenaa amantaa Islaamaa qofaami seenaa uumama ilma namaa Aadamii fi Hawwaan yeroo duraatiif Rabbi jannatatti uume waa Rabbiin didanii jannatarraa gara dachii gabbuusanii biyya bu'anii turanii guyyaa isaa wal keessatti wal argan guyyaa gammachuu guyyaa abbaan keennaaf haati keenna jalqabaa ka ilma namaa odoo faranjii abasha maal hin jenne irratti wal arganii guyyaa gammachuu guyyaa ciida guddaadha.